adane bulu konkuni indaru fanabdade mala yadesa ayandon suni oda karra kodura enyu to du feti di babata otte gana mamale enyu to chapise ti jamsa oda aba kadibe kada oda kuni Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya islaama addunyaa jirtan hundinuu obboleeyyan kiyya Oromoodhaa kan Kiristaanaa fi Waaqeffata hundinuu salaamanni kiyya hoonni irraa buqe akkuma yeroo biraatti lafa jirtanitti sinaa dhaqqabu. Kaleessa irraa eegalee namoonni hedduun live kan dhufu isinitti himuu kiyya ni yaadatama. Haa ta'u immoo haalaa fi bakkaan jiru irraa dabarsuudhaaf naaf mijoonni. Tana walii hubachuu danda'uudha qabnaa jechuudha. Kaleessa niin dhufaa live jee maxxanseetiin jira Facebook kiyya gubbarratti namoonni hedduun eegaa turtanii eegas booda haalli jirruu fi bakki jirru haalli hundinuu naaf mijoone waa hedduu taaddaan baafachuudhaaf dirqama taatutu jira jechuudha. Wanni itti beekamnu dhugaa dubbachuudha. Wanni uummata biraa jaalalatti fudhanne ammaas dhugaa dubbachuudha. Haqa san ammaas adda baafachuudhaa fi dhugaa san qabannee dhiyaachuun dirqama taatii jechuudha. Isiisan qorachuudhaa fi haala jiru hundaa'uu gingaallee adda baasuun hojii teenya taatee turte. Tanaaf turre. Nuufu badda share invite na goda ati qobodani eegalla garana garam saatiin dhugaa dubbannee bakka itti nu dhiite buulla adeero dhiyaadha. Andoode namni chadde maafina daanee bulu konkuni indaru fanabdade mala yadesa ayandon suni oda karra kodura enyu to du feti di babata otte gana mamale enyu to chapise ti jamsa oda kuri abba kabdi bekacha oda kuni Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya islaama addunyaa jirtan hundinuu obboleeyyan kiyya Oromoodhaa kan Kiristaanaa fi Waaqeffata hundi keessanuu salaamanni kiyya hoonni irraa buqe lafa jirtanitti sinaa dhaqqabu. Hunda dura aansuudhaan warraan kaleessa galgala za'aa tana dhufuudhaaf karoorfadhee isin naamijaa'u dhabuudhaan. Ifiifuu karaa walakka irratti qabamnee turre. Amna irra turre karaa walakkatti qabamnee bakka silaa yaa'uu barbaannee fi ga'uu barbaanne hin geenye karaan ni cufama rakkoo garagaraatu ture. Isiisan jecha live seenuudhaa fi maal jechuun naaf mijoone turte. Abbaa fadhe taanaan dhugaatti tiimuudhaa fi dhugaarraa dubbachuudhaa fi boodan deebinu lubbuu tana kafuudhu rabbii uume qofa. Niyaan teenyaas isii qofa. Tan biraa takka illee hin qabnu. Dhimma Juwaarii fi Dr. Abiyyi wajjin wal qabatee haala deemaa jiru irratti yaada kiyya kennachuudhaaf kaleessaniin dhufa jedheen ture naaf mijoone. Adeemsaan je'e kanarratti har'aan tana garuu imaltuun tiyya bakka silaa barbaadduu fi kana hunda gaheetiin jira. Yaada kiyyaa fi ejjennoo kiyya akka jira amma adeesu kanatti dhiyaataa jechuudha. Wanni jira qulqulleeffachuunii fi durattiis waan deemu jira hunda adda baafannuu fi qulqulleeffannu malee jarjarreetuma waan jennu
adda baafannee waan jennu janna muumichi ministeeraa keenya paarlaamaa irratti dhiyaachuudhaan haasawa achirra godhan irratti qaamotiin miidiyaadha kan paasapoora lama qaban sadi qaban inni jira miti abbaan fadhe biyya keessa jeeqee biyya biraatti deemuudhaaf maal jechuudhaaf hin danda'u janii haasawa godheen hin jiran haasawa isaan godhan kun ammoo gara biraatti fassarri biraa akka harkatu taasisanii jiran haasawa kana irratti angammachuun qabu akka hangaasatti haasawni kun haasawa sirna eeggatee fi adeemsa eeggatee je'een fudhadhu muumichi ministeeraa kana irratti dogoggoran jeetiin ejjennoo qabaa jechuudha muumichi ministeeraa waan kana suduudaan jechuu hin qaban yoo jaarmayni miidiyaalee jiran hunda keessa ka afaan oromootiin oromoodhaaf dalagu oromoo nyaachisiin san ONN'n oromoo fu dalagutti jiru oromoon hundi ni beekte ka oromoodhaaf dalagu jiru yoo beekames OMN'dha OMN'n ammas qabsoo oromoo keessa sadarkaa inni qabuu fi bakka inni hundi nu qabnuuf beekamaadha jechuudha sanifu dubbiin ka OMN'if deemtu taateen mul'atti jechuudha isii tanaaf fudhatama na biratti hin qabu sirriidhaa miti lammeeffa warra silaa biyya keessaaf biyya alaa anilleen sitizina lamaan qaba anallee dabalachuu danda'a sanirratti ammoo gara miidiyaatii yoo wal qabsiisnu taate dubbiin Jawaariif deemtii ta'ettu nama gurran qabneefu dubbiin ni mul'atti jechuudha sanifu tun dogoggoraa ta'ettuun qabaa jechuudha tun ejjennooti badiidha dogoggora ta'ettu tasanirra caaltummoo ta'eeda halkan osoo saniif waywaachuu jirru osoo saniif namoonni dubbachaa jiranii osoo saniif namoonni mormaa jiranii yaada isaanii dhiyeeffachaa jiranii halkan edaa leelii walakka mana Jawaaritti bilbilanii tikateetiin bayachi jaanii koomaandartichitti bilbilesan tun waan hangaasaadhaaf gadi liqimsamne waan ilma oromoo ka qabsoo oromootiif gadi liqimsamne waan abbaa fadheefu gadi liqimsamne jechuudha abbaan koomaandartichi waan kana bilbilee security Jawaar san akka baatuuf itti haaseessan qabamee heeraa dhiyaatee nama isa ergesan ummata oromootii fi ummata Itoophiyaa ummata oromiyaa hundaaf beeksisuun dirqama mootummaa tanaa tahaa jechuudha Jawaar qabsoo oromoo keessatti sammuu teenya ija keenya qarayyoo keenya Jawaar faarsuudhaaf ture kawaa meeqa jechaa ture gaafa xawalwaalloonnii fi gaararroonni shaneedhaa itti bobbahaa turan jechoota arraan taniif booda deebisuu hin dandeenye Jawaar irraa dhorkuudhaaf dubbachaa ture jechuudha warra qabsoo oromoo gurgurachaa ture kan Jawaar hayyuu keenyarra bobbahaa turee fi qeerroo hogganuu isaarratti itti duulaa ture Jawaar irraa dhorkuudhaaf ture kan jecha dubbachuu hin qabne hunda fi jechuun qabne hunda dubbachaa ture Jawaar Mahammad ijateenya ka Jawaar ajjeesuu barbaadu anis oromiyaa keessaan jira hootuun ajjeesu inuma jechuudha wal diduu ni dandeenya yaadaan wal mormuu ni dandeenya yaadaan wal loluu ni dandeenya yaadaan ajjechaa lubbuutiif tika isa eegdu Jawaar shaneen ni barbaadde ajjeesuuf wayyaaneen ni barbaadde ajjeesuuf nafxanyaan ni barbaadde ajjeesuuf kattiinaaf ni barbaadde ajjeesuuf Jawaar diina hedduu ilmaan oromootiif hojjechuu isaatii fi qabsoo tanaa fi tujjaara meeqaatu naggada dhabee taa'u jira maqaa jijjiiramni kun dhufeef hunundi isa ajjeesuufadha nama namni hunundi ajjeesuu barbaadu tikasaa halkan leelli za'aa lamarratti itti bilbilanii baachi khabiraallee isaan goonu koomaandartichi jeekun diina ilmaan oromooti diina jijjiirama kanaati diina keenya hundaa jechuudha dogoggoraa miti kun badiidha koomaandartichi kun akka jiru mirkaneeffanne nuti
if booda jechuun hin jiru tanarratti yoo du'a taatee isaanii sittiin ida'ama qabsoof biyya gallee jechuun jirraa bara kajuwaar ajjeesuu fadu hoottaan nuus ajjeesa kajuwaar dhabamsiisuu barbaadu hoottaan nuus dhabamsiisa akkuma abiyyi falminutti juwaariifis falmina ijatana isaan lachuunuuf tuqaa isaaniin barbaanna irrina gizee juwaar qabaate ni homanna qeeqamuu gizee qabaate juwaar ni qeeqanna ajjechaan ammoo roorroodhatu ajjeesuuf isa yaaduun tun roorroodha tasuman fudhannu jechuudha abbaa fadhe taanaan biyya tanaatu walitti garagala malee Itoophiyaa jaamtu tanaatu bittinnaawa malee abbaa fadhe taanaan qooda jijjiiramaa keessaa qooda leencaa qaba qooda haqaa qaba kabajamuu qaba ulfeeffamuu qaba qooda isaa harkachuu qaba arraanta nama saraa keessa ka garagaggalan hundi isarra hojjetaniiti miti isarra haqa qabaataniiti miti wali dhiyaadhaa lammaa fi abiyyii fi juwaar waliin lolinaa jee wanni asirra gizee hedduu dubbachaa oltuuf waan sablinaa takkanaa akka nutti hin dhufneef wanni gizee hunda lammaa fi abiyyii fi juwaar sunsuma keenya kadistii waan nu affeelu isin sadee wal diduun dandeessan jee amata tokkoo fi wayyuutuu asirratti dubbachaa ture kakaan tanaaf na arrabsu kakaan tanaaf na xiqqeessu asirratti dhaabbadhee dubbachaa ture akka isin xiqqeenya arraantana keessa seenne kana keessa nu munneef wal nyaatanii nu mohachiisu yaatan wal gattaniitu nu xiqqeessu yaatan maaliif jecha waan ummanni ifii wal bulchuun dandeessan nuun jaan ragaan rabbahaa jirtan waan ummanni ifiif wal duran deemuun dandeessan jaan ragaan rabbahaa jirtan ijateenya tana juwaar tuqamuun ta'u tasuma akkuma gizee lammaan waa ta'e jan dinnutti akkuma gizee abiyyi waa ta'e jan dinnutti akkuma gizee juwaar ammaan tana roorroo regeessa roorroo isaan fudhannu jechuuti abbaa fadhe taanaan muumicha ministeeraa taanaan badii qabdaas hin jenna jechuu tanarratti sirraa gadi hin qabnu nuti bakka haqni jiru haqa walitti himneeti agabuu bullaboo lubbuu tana rabbii tokkichaa fuudhaa haa fuudhu laman jiraannu addunyaa tanarratti haqa walitti himnee jiraannaa jechuu sodaan qabnu nuti tanarratti masaraa keessa jaarraan nu seene gizee nu bar ilma oromoon nu seene jechuu keenya nuti masaraa keessa waaqoon nu seene gizee nu bar qabsoo waaqoon loleefsan ilma oromoon nu seene jechuudha wali afaan deebitanii halkan leellii security wal biraa fuutanii wal jeesuuf immoo wal gatuuf immoo maali karoorri keessan maaliif waan fudhatama ilmaan oromoo hunda biratti hin qabne jechuudha for that reason commandertichi waan kana bilbilee godhe abbaan waan kana raawwate abbaan waan kana dubbate gadi bahee mootummaan naannoo oromiyaadhaa qabee heeraaf dhiyeessee isa san nama ergee fi nama ajajatti dabarse beeku qabnaa jechuudha namni san nama hayyuu keenya nyaachuu deemu nama beekaa keenya nyaachuu deemu hulaa olin cufattanii hanga feetanii boksii maa olin tubne hay maa hanga haqqistanitti walitti nimne hulaa cufattanii telefoona waliin qabdanii maaliif hulaa cufattanii hanga deeqifattan walitti nimne waltuffin isin yaataniin tun eesaan nu ga'uufi naasii ol aangoo qaba naasii ol jiraan isin yaataniin tun eesaan nu ga'uufi lubbuu meeqaatu arraan tana bade lubbuu meeqaatu arraan tana ajjeefame maaliif haya maallaqnillee maallaqa naggadnillee naggada karaa cufamuuf jinnin umaatii miti kun ammoo lubbuun arraan tana baate tun deebiti ilmaan oromoo iddutti moo saniifu mootummaan guututti badii keessa jirtan isin hin janna jechuudha mataan gajalaatti badii keessa seentan isin hin janna jechuudha hanguma gaafa haqa qabdan isin dhorkidu gubatii qabdan isinitti himnaa jechuudha cerbe dhagaa yoo tanaaf aartan irran kaayenne nuti khalees qabsoo ummataatiif dubbachaa turre arraas qabsoo ummataatiif dubbannaa jechuudha no regret waan kana irratti haqni nuti yaanuuf isiitana jechuudha dhugaan nuti yaanuuf isiitana isin harka wal qabatee deemu arkuu barbaanna malee isini wal ajjeesuuf walitti halkan security wal jala yaamu dhaga'uuf arkuu barbaannu
isini wal farsu dhaga'uu barbaanna malee isini wal arrabsu dhaga'uu barbaannu nuti. Isini wal badhaasu arguu barbaanna malee isini wal xiqqeessu arguu barbaannu nuti. Isini wal kuffisuuf hojjetu arguu barbaannu nuti. Quufne tana bara meeqa garree jirra. Kanaafuu mootummaan teenya mootummaan ODPdha hoggansi ODPdha caasaa sama isii keessa yoo warra waan kana godhe quban qabaanne taate as baasaa koomaandarticha immoo nuti approve godhe bilbilee namichi baqa bilbilee namichi waan bilbileef nama isa bilbilchiis nama waan kana isa goosise gabbee haa dubbatu yaa qabuudha isa hidhuudha isa yoo ergama biraa qabaates isaatu hima yoo mootummaa keessa nama isa erga qabaates isaatu hima yoo nama biraa qabaates isaatu hima jechuudha dhugaan jirtu isii tana tasuma immoo osoo gaafa nafxanyaan